Oromoon aadaa baandaa fi gantuu isaa hammachuu dhiisee warra ilmaan isaa ajjeesan irratti tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu qaba jedhame. Erga Impaayerri Itoophiyaa waanjoo garbummaa saba Oromoo irra keessa irraa kaasee hanga guyyaa har'aatti ilmaan Oromoo badii tokko malee haala suukanneessaan ajjeefaman hedduudha. Ajjeefamuu Oromoof Impaayerri Itoophiyaa haa komannuyyuu malee rakkoo guddaan sabicha galaafataa jiru garuu kan xiyyeeffannoon ittiin kennamne aadaa baandaa fi gantuu hammachuu isaati. Oromoon otoo Itoophiyaa hin uumamin aadaa safuu fi seera mataa isaa waan qabuuf sabni Oromoo duudhaa mataa isaatiin seeraa fi heera baheen akka qajeelfama sirna gadaatti jiraataa tureera. Kun garuu erga Itoophiyaan saboota biyyattii walitti baqsuun impaayera taatee booda hin hojjenne. Inumayyuu Oromoon garraamiidha nama hin miidhu jechuun diinonni sabichaa qorjoota hedduu galaafataniiru. Erga waggoota sadii asii karaa walxaxaa fi ogummaa seeraa qabuun urjiiwwan Oromoo nadhii galaan Haacaaluu Hundeessaa dabalate barattoonni hedduun hojjettoonni fi sabboontonni hedduun baadiyyaadhaa hanga magaalaatti ajjeefamaniiru. Saffisni ajjeefamuu Oromoo otoo hin dhaabbatin guyyaa dheengaddaas abukaattoo qabsoo Oromoo Abdul Jabbaar Huseeniin ajjeesaniiru. Erga haala suukanneessaan ajjeefamuu hayyuu seeraa kana arganii booda ilmaan Oromoo hedduun gumaa nyaachuu keenyatu kana nutti fide jechuun ija aariitiin quba ofitti qabaa jiru. Oromoon hanga harka isaatiin gantuu isaa irratti tarkaanfii hin fudhannetti gara fuula duraattis gatii baasuunsaa hin oolu jechuun dubbataniiru. Qondaaltonni mootummaa Bilxiginnaa Oromiyaa baadiyyaa fi magaalaa Oromiyaa keessa deemuun bashannanaa ajjeefamuu qabsaa'ota Oromootiin bohaaraa jiraatu. Qondaaltonni kunneen guyyaa guutuu Oromoo arrabsaa diinaa wajjin saba ajjeesisaa ajjeesuu isaanii dura ajjeesuuf akka jiranillee otoo dhoksin dubbachaa jiraachuun isaanii immoo gaabbii kan namatti uumudha. Akka fakkeenyaatti mootummaan federaalaa erga garee TPLF'n walaleeluu eegalee booda magaalaa Maqalee hoggaa qabatetti garee gantuu dantaa uummata Tigraay hin qabne hundeessuun hojjechiisuu eegale. Gareen TPLF garuu gantoota dantaa Tigraay dura dhaabbatan aleeluun baatii sadii keessatti namoota 44 irratti tarkaanfii fudhate naannicha keessaa isaan baasee jira. Oromiyaa keessatti garuu waggoota sadii dura garee ATM jedhamuun beekamu Oromoon yeroo isaatti buqqisuu waan dhiiseef gantoonni kun guyyaa har'aa gantoota kumaatama horachuun arraba sabuu fi duudhaa sabichaa ineenneen saba guddaa arrabsaa jiru. Gareen kun madaa Oromoo tuttuquun gidiraa fi gadadoo Oromootiin bashannanu. Gochi kun kan itti fufuu hin qabne ta'uu isaatiin Oromoon gantuu isaa harka isaatiin adabuun fala yeroon ittiin kennamnedha jechuun namoonni hedduun dhaammataa jiru. Humni waraanaa Tigraay TDF magaalaa Dabra Taaboriin to'achuun adeemsa gara Baahir Daarii fi Gondoriitti taasisaa jiruuf bakka murteessaa qabateera jedhame. Ariitii adeemsa loltoota Taalibaanii wal fakkaatu adeemaa kan jiru waraanni ittisa Tigraay TDF naannoo Amaaraa keessa sololuu isaa itti fufuun galgala kaleessaa magaalaa Dabra Taaboriin harka isaa keessa galchuu beeksise. Wallaansoo haleellaa samii fi lafoo qabuun ji'oota sagaliif mootummaa federaalaa Itoophiyaa mootummaa Eertiraa loltoota warra Immiyyee Minilik wajjin gochaa ture injifachuun gareen TPLF qe'ee warra meeshaa muuziqaa hundaa fayyadamuun akka gootaatti of faarsanii gola warra Amaaraa keessa yaa'uun saffisa hin baratamneen magaalotaa fi baadiyyaa isaanii to'achaa jira. Jeneraalotaa fi aaktaroota waraanaa muuxannoo guddaa qaban fayyadamuun istiraateejii fi loojikii mootummaan Bilxiginnaa bira ga'uu hin dandeenye uumuun loltoota mootummaa Abbaa Irree meeshaa waraanaa gurguddoo isaan qaban taankiidhaan hanga kilaashii harkaatti irraa guuruun deebisanii ittiin isaanuma reebaa jiru. Oduu sobaa uumuun waraana TDF'n barbadeessineerra jechuun guyyaa guyyaatti sobaa kan oolu miidiyaaleen mootummaa Abbaa Irree Itoophiyaa guyyoota muraasa booda hoggaa waraanni TDF magaalaa Baahir Daariin to'atu tamsaasa kallattii dabarsuun isaa waan hin oolle fakkaata. Guyyaa dheengaddaa magaalaa Marsaa fi Soqotaa kan to'ate waraanni TDF galgala kaleessaa ammoo magaalaa Dabra Taaboriin to'ateera. Mootummaa Itoophiyaa fi miidiyaaleen isaa ammoo oduu sobaa fi propagaandaa wayyaaneeti jechuun deeggartoota isaanii shoortii meemorii qaban goyyomsaa jiru. Magaalaa Baahir Daarii fi Gondoriin bakka lamatti qoodee to'achuu kan barbaadu waraanni Tigraay hanga galgala kaleessaatti Baahir Daar irraa fageenya kiiloomeetira 108 qofaa fagaata. Walakkeessa daandii Baahir Daar irraa gara Gondor geessuu irratti kan argamtu magaalaa Worotaa qabachuuf ammoo kiiloomeetira 43 qofatu isaan hafa. Waraanni TDF magaalaa Worotaa qabate jechuun aduun warra Immiyyee Minilik dukkanooftee jechuudha. Sababni isaas magaalotni gurguddoon naannichaa Baahir Daar fi Gondor gargarcituun kopha kophaatti nyaatamu jechuudha. Waraanni TPLF magaalaa Raayyaa fi Alamaaxaa yoo qabate ofan ajjeesa kan jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Aganyoo Tashaagar otoo isaan waadaa isaanii hin guutin waraanni TPLF kennaa abaaboo waajjira isaaniitti isaaniif
gaggeessaa jira. Biyya kiyyaaf du'uun naaf hayyamamu kan jedhan baay'inni musliimotaa fi sabboonummaa Oromoo kan isaan yaaddessu abbaan qinee fi giizii obbo Daanet Kibritis waadaa isaanii nyaachuun biyya isaaniif osoo hin du'in harka kennachuuf waan jiran fakkaata. Adeemsa seera kabachiisuu naannoo Amaaraatti eegalee gara giddu galeessa biyyaatti babal'isuuf hojjetaa kan jiru gareen TDF waliigaltee waraana bilisummaa Oromoo waliin taasisatti gammaduun yeroo sirni nafxanyummaa itti awwaalamu amma jechaa jira. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo kibbaa fi lixa Oromiyaan lukkoolee diinaa irratti tarkaanfii fudhachaa adeemsa gara Finfinnee saffisiisaa jira.